أيك وجمتوتا أستاذتا كسمع أمرني في برتوتا كلين أقولين مسلمة كاسبتي سوا مشاكين تأسي أرقام تام بقى نجان أفتني بقى كمشتو كينا برتوتا مركز عبد الله من عباس نوف أقرتم بقى نراقو كود التاني نوف كبجاما نوف الفاتا سنين زنقا إن شاء الله الله أكبر كمشتو وأنا مركب اللي أبشروا كسبتم وكان جراني كما جلاكنا كنوا أرى أستاذ نور أستاذ هدو كما كان نور تنرجع جرا أستاذ نور العلمي أستاذ نور اليقين أستاذ نور الحق أستاذ هدو تجرانا ما مكا إفا بيجتو جرا وما واتك صداتنا إن شاء الله بسم الله جئي مكا ربي أهي جلكب وان هندا وان جلكبوف كأي الحمد لله جلت ربي جهي الحمد لله جلت ربي جهي وغرغر سفدي إلهي والتهي سلاسي من فتو وان إني نوتهي سلاسي من فتو وان إني نوتهي كفتاني من هندي سبرته كفتاني من هندي سبرته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبا كاسي حنق جلاتو أستاذة الراكاسي حنق ورجي ونيمباتو بقى نجان أفتن حندم تناماتو بقى نجان أفتن حندم تناماتو الله أكبر الله أكبر أنا له جتشو ليه هندا جنة درتني مكا ربي تنجل قبني مركز عبد الله ابن عباس مركز عبد الله ابن عباس جراء كهندا جنة مركز عبد الله ابن عباس جراء كهندا جنة أنا له نمني هندم تو نورا فدي فدا ما نياچو دغو فيتن نتي مدا كرورا teessuma ustaazota anumatti dhiisaa luka caccabsatanii taa'utu isaan gammachiisaa minxaafii takka gadi fidimee abbaa abdiisaa minxaafii takka gadi fidimee abbaa abdiisaa. Allahu akbar buna dhiyeessuu kana keessa abbaan abdiisaa si harka qabaa jechuudha. Allahu akbar. Taa'aa badhifadhaa barbaadan diriirfadhaa waan feetan ajajadhaa wanti feetan ni jira. Wanti barbaadan ni jira bara biyyaa hadhaa barbaadan aannan lukkuu dhadhaanis ni jira barbaadan aannan lukkuu dhadhaanis ni jira. Buddeena fudhaa buufadhaa bayyaanatiin ofiin hin balleessinaa uffata hin jarjarinaa gahee isinirraa hafaa yabooti hin jarjarinaa gahee isinirraa hafaa yabooti. Aannan illee fudhaa kophaa sabaree caccabsaanis ni jira barbaadan marmaree waliif obsaa walii kennaa dabaree waliif obsaa walii kennaa dabaree. Dhagaa wal dhageessisaa laslaasa fa'aannan gara ustaazotaa dhaabsiisaa nyaatarraallee kan barbaadan micciirraaf caccabsaa nyaatarraallee kan barbaadan micciirraaf caccabsaa. Osoo beektanuu gara isaanii naafsiisaa osoo beektanuu gara isaanii naafsiisaa gara jaalanaan jedhana ammoo. Itti aansuun qophaa'e Allahu akbar. Itti aansuun qophaa'ee foon sangaa mi'aa isaa abbaa nyaatatu argaa mirqaantanii akka wajjin hin nyaanne harkaa dhaba hin qabu dureetti teenna ga'een dabalataanis ni jira foon re'ee mirqaanee akka hin fiigne waan kooda baase se'ee mirqaanee akka hin fiigne garii waan kooda baase se'ee dhugaatii yoo jedhee dandahee maqaan dhahuu hunda osoo tarreessee maqaan hunan gahuu keessa gurrumaan isin gahuu eega naamaarree aannan sa'a gaarree qophaa'ee jira sabaree baarreen jira ammallee wayitana qofaa kan akka lallaafaa kookaa faantaa walgahee lafatti hafaa bishaan seetanii hin dhiqatinaa nafaa yoo mataan naqattan sun dubbiin fafaa Allahu akbar. Irra deddeebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh kan isin beekus ta'ee kan hadha wal barree markaz Abdallaa ibnu Abbaas baga wal agarree markaz Abdallaa ibnu Abbaasitti baga wal agarree waamicha dhageettanii kan dhuftan fageenya barsiisaaf barattaa hundi gamtaa keenya markaz Abdallaa ibnu Abbaas
irratti wal geennaa markaza Abdallaa Ibn Abbaas keessa wal geennaa. Anaa dhufu yaa warra gamtaadhaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Markazni keenya simataa ana Dawwala fedhii isaa jaran ittiin dawwalina warri jala. Haatu murata. Waamicha dhageettanii kan dhuftan fageenya barsiisaa barataa hundi gamtaa keenya markaza Abdallaa Ibn Abbaas isiniin jedha anaa dhufu yaa warra gamtaadhaan qaawwa diinii cufuu yaa warra gamtaadhaan qaawwa diinii cufuu yaa majmu'atu shuuraa keenya baga nuuf dhuftan yaa urjiiwwan keenya isaanirraa hin qusannu bar lubbuuf qabeenya isaanirraa hin qusannu bar lubbuuf qabeenya isin simannee yaa shuuraa keenya yaa ibsaa dukkanaa jireenya keenya yaa hawaasa koo baga nuuf dhuftan baga nagaan nuuf dhuftan akkam nagaa nuuf qabdan kan fagoo dhihoo asii wal geettan isinirraa mul'atti bargammachuun keenya baga nuuf dhuftan isinirraa mul'atti bargammachuun keenya as koottaa qalbii waa isinii himaa majmuu'atu shuuraa ifaa ummata muslimaa seenaan majmuu'aa himamee yoom dhumaa bar majmuu'aan keenya abbaa tokkummaa isaantu barsiisaa naamusa islaamaa مجموعة الشورى يا ورا حد اسمي اغديتفو يا ورا جالالان اني جبا جفو انا دفو جنة هندو كان طيارة يا بتي سمير بررا كم مكينة دفس لفر شررا انا دفو جنة إرافي شمران tokkummaan akkana bareeddii tokkummaa isin fidee warri tokkummaa hin qabne oliif gadi fi gadidee alhamdulillahi rabbiin tokkum taasisee gooftaan hin qabne gidee alhamdulillahi rabbiin tokkum taasisee gooftaan hin qabne gidee ammani dubbadhaa waan isin waamneef markaza Abdallaa markaza keenyatu hadda eebbifamnee gammannee gammadaa takbiiraan nuuf jedhame الله أكبر. الله أكبر. هذه هي التكبيرة. مركز ابن عباس بقى جمدني إفاجة كيسا وقا حتى أرقتني جمني جمدا بقى يبفمتني في وجهي كيسني بقى أرقتني بازاري من رقاتاتشو إني لالين تكبيرتا تاقني اللاتشو كألا إذنة منا وديتا أجركم من عند ربي من داتشو أيهن إمكنتو يلفاتاتشو شلماتي يا درقا ألا جنتو يلفاتاتشو شلماتي يا درقا ألا جنتو الله أكبر. الله أكبر. guyyaa kana arguuf kan hawwaa turtanii bu'aa bahii baay'ee obsaan darbitanii shukriin kan rabbiitii kunoo hadha geettanii baga itti geettan eebba kan keessanii guyyaa yoo milaataa kan jechaa turtanii ustaaza ba'amiirran koreef barataa firii hojii keessan baga argitan koongiraa isin jedha hundumti keessan laga takka jira lagni beekumsi ceetu diinii rabbii baruudha wanti lubbuun feetu lagayyaa obboleessoo ati yaa obboleetti kufurmaan jiraachuun hanguma yoomitti marannee haa barsiisnu hunda muslimaati barnoonni qur'aanaa waa hedduu barsiisee amantii islaamaa tokko nuuf taasisee wallaa labdoohummaa nurraa achi fageessee qur'aanaaf hadiisaan ifatti nu baasee sunnaa nabii keenyaa baasee nu agarsiise Dursaa galatoomaa yaa ustaaza keenyaa urjii keessan ifee kan mul'atu jiinii dursaa galatoomaa ustaaz Abbaas Huseenii Ustaaz Abbaas Huseen barsiisaa beekamaa yoo diiniin tuqamu sammuutu jeeqamaa diinii rabbii qofaaf kan sammuun jeeqamu mirga ustaazotaa akka nuuf eeggamu daawulaa hundarratti akka nuuf beekamu
kan isin nuuf taatan abbaaf obboleessaa tolli keessan guddaa maal jedheen odeessaa Ustaaz Abbaas Huseen kan diinii barsiisu Jannatul Fardoosiin isin haa qananiisu Jannatul Fardoosiin isin haa qananiisu jechaaf gocha keessan wal biratti ilaalee gochi keessan dhugaa jecha keessan caalee dukkanaa nu baaftan nutti gootan maqaa isin haa milkeessu Rabbiin abbaa haqaa isin haa milkeessu Rabbiin abbaa haqaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan asiin nu geettan nutti dadhabdanii eebba barattoota baga gammaddanii Ustaaz Abbaas Huseen ni qabdu galataa jazaa keessa Rabbiin haa godhu jaynataa jazaa keessa Rabbiin haa godhu jaynataa baga gammaddan hundi barattoota isin ta'uu qabaa leenjisaan dhaloota kan nu qo'achiisus bayaaniif ummu aknatii akkasuma Mariyaamaan maal kana qofaree ni jirti Sumayyaan ammas kadarii allakkaa'een fixuu hedduudha isaanii barattoonni keenya marumti isaanii baratanii wal barsiisu daqiiqaaf sa'aatii haalaaf amalli isaanii kan bareeche Rabbii hedduu galatoomaa hedduu dadhabdan obsaan nu barsiiftan huruufa jalqabdan qur'aana barattan namni toltuu yaaduu toltuma argataa jazaa keessanis Rabbiin haa godhu jaynataa hedduu galatoomaa hundumti keessanuu diin irratti jabaadha hanga dandeessanii sababa barnootaa walitti qabamne alhamdulillahi kan waliin gammanne faayidaa barnootaa yoo dubbachuuf ka'u sa'aatii dheerataa xumuruun danda'u barnoonni qabeenyaa hin qabu hammeenyaa kan biraatii miti ustaazota keenya fudhanna fakkeenya ustaazota jechuun haadhaaf abbaa keenya isaan irraa barree iddoo guddaa keenya isaan haa kabajnu xiqqaa guddaan keenya. Allahu akbar. Allahu akbar. Wadalooti yallee asirratti geessee dhiifama naaf godhaa waan ani balleesse. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkasuma onnee gammachuutii fi onnee naasuutiin dubbisallee dogongora jiruuf naaf bulchaa isiniin